ساقي جلقبه إلاج أما وان دي مخنا وجي لايك جزء ومن نزل وابر سوفي ميرا براخس سيكا شو دندا كانوا مو بلسقيات كوت أنا في شيء جد تلقى رغم أنا مني أمو فادو دندا وبلتيتي ماكين نما أصلا تهين نوهي أما لو تأكل ما وجنجرو تكوت عن بلسي إيشي حاجة نشين تكسين حاجة نشين جت تكون جينت بكان نشيف كابوس نبيت سليو تهدي أكسمت نبيت ساقي أنا أم positive إمو akka ilma akka na akka gammachuu tokkotti ishiin jee malee akka nama waan biraa tokkotti ishiin nama biraa taatee waan akkasii miti. Akkasitti illee fiilna jiran godhin. Hebbisaa galchime. Hebbisaa jarjar kana galchime. Eenyu kajoo? Hebbisaa jarjar kuma tokko. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. زمانو أبونو فتاتي يا بليس أسكبرنو فتاتي. جلعة راوغا قال سلا لا لكيرو كاسا جرتا غربا كدا بدو. أفكر بسا ينجامي. يا وان سنجو يا دا إبسان كاسي إبسان السلام عليكم. وعليكم السلام إبسان. يا دلها دبرسن هندا أني بيجن توري وأنا جابت تورا إن شاء الله أدفع أدبرني كماليدا يا غافي نبسان سيدي سزبانو غافي إفادة غافي نمني نم غافتو كابوسي غافته نتيم كوني أبلي يعني نتيم كون توكو أسمع غرتي ولله أدبني شو غرتي تكومه تكو أدبه nuti ganda gartee warra keenya khaanin taane wanni gartee akkasitti akka adabbitti fudhataniif hin jiru jechuun isaa nama biraatu akka bira fudhata. Namni biraa akka bira fudhata si galee miciyyoon tuni nuti obboleeyyanii dhugaadha akkuma tiyettee obboleetti teenya. Achi baafnee harargee king jechisiisuu hin qabnu isiin duraanuu teessanii. No, kana ila chabale bari harargee king yeroo miliyoona takka hojjete bisa waan rakkoo qabu nuti bari. Rakkoon qabu waan si galee ila chabar dura. Laali miciyoo tana amata meeqa guutuu miciyoo tana akka arrabsaa jiraantillee quba qabdaa argaa jirta kana gartee waan miidiyaa gubbaa jiru. Ni beena ani yeroo maaki dubbatan mee viidiyoon dalee naa jettu zamaana. La ansi jalan deemaa jira bara amma miciyoo tana giddiidhaan aarsaniiti berta quba laagaa kaanii dubbisanii miciyyoon tun gaaf tokko waan isin jette gabbaatee ani arrabooda harargee miti maqaa kiyyanan kaasinaadha jette miciyyoon tun aartee jechuudha. Okay. Waan sanirra dhaabbatanii miciyyoo tana harargee keessaa baasanii harargee kiingi godhachiisii agartee amma aggaati akkasii tun ati namummaa jette malee ati gartee hamtuu takka sirreessan jirtu nama waan bira fudhatu. Nama waan kana qubmaa qabu. Laal miciyyoo tana amata guutuu arrabsaa turan namni arrabsaa itti baay'ee miciyyoon tun deebisallee deebisaan turre. Niyooni an deebise nama kanaatu garagara. Maaltu buuseensa warri mooditaraa nama welcome MJ nama buusina asirraa. Nama buusinaan mooditara nama fuudhaa koo namarraa. Asal jero kamu jangan ada budak. Ya, nama busun sering miti. Namanya saya. Saya pun ada. Aduh betul. Ya, saya fortune karena kabar. Old Davis. Bisa air ke apa? Old Davis gitu. Kalau tahu piro ya Davis. Injur, bisa. Ergo jira. Isini garsiisa. Anu argara moditara naga. Ya marke. Mere dua. Kamu tiba di game? Kuno apa badar bara? Exen tu kabar nafidu. Oh amma nafide.
Okay. زمان Accept ما جرت accept قولي لي بقى. MJ. أنا قافي ده كان قبنا ما خلنا أرجع خنابو Okay. ما كنا كارجع تاتي إيش أنا أرجع كتاتي بيتني Okay جابت. ما ركني ديما مجوتنا تقول يوم تقول كم رد ديما سلا واي أرجع خنتيني أرسني جولين تني تكتكاس جالا قبض تكتكين أقدر تجي على المسجد قبض فارسنيني تكتكين سكبرا جاء ما أدري كون جرتور أنا ما ركضت في برو فرارا Amma أو تبيتي نرى MJ. Amma rakkoon jirtu. Zamaanootti intala mucoota inni tuqeen haa mucoota. ما أنتوا إنجنة Hin tuqne. أنتوا An ammas ijoollee teenya keessaa namni haala respect godhu mucootan hin fadhaan hin kabajaan. Social media kamiinuu gaafa mucootanatti duulanii namni ishirraa namni difeensi godhu ana akka obboleessatti. Nama keenya hajabaatee ol ka'ee dhaabbate matarra hin dheenaa namni keenya hajabaatu haa guddatu. Namni dubbatu zamaan maakiin akkan ijee namni dubbatu nama pozitiiv. Gartee yoo ishiin amma nama miidiyaati namni miidiyaa ni aaras gizee aaree waa dubbates namni dubbisan jala qota ni guddisa zoom godhee uummanni akka karaa biratti fiil godhuu danda'a. Sunduuqa. Xiqqaa tokko akka namni waan biratti hubatu nama godhuu ni danda'a miidiyaa kanaan olola namarratti hafarsuu ni danda'a. Warri waan kana balleessu nuyi wajji taa'uun kan jabannu jaalala obbolummaadha malee anamma yoo ishiin hargee king jettellee nu bareechite malee nu fokkistu an akka qixaatatti sanis akka qixaatatti haadeetii miti akka namni difeensi ishii godhuufillee miti. An bu'aan obboleettiitti yaan xiqqeessee argadhu funyaanii na haboon anni hun barbaadu waan akkana kana waan namni xiyyeetti naa bareedee naa jabaatee wal bareechinu dasna jaamale. Zamanu nalagaadha. Kita kemudian tara naa kenneeti. Okay, meegalchiin ati yoo dandeesse. Akkoo hin jiru naa. Na Argi kingi jechuun barra rakkinan qabu barra waan qabu argi kingi jechuun rakkinan qabu siin akkatti fudhatte na fakkaatti amma akka kiyyatti ilaala adeemta. Anni rifa. Argi kingi jechuun siinuu harageedha agartee siinuu harageedha argi jechuun hargeefuu dhaabbattee guyyaa sun agartee warra kan ta'e suniif nu bira dhaabbatte argummaa isii OMN irratti soo agartee BBC irratti soo agartee ani intala hargee jettee deebisaa gidee durgaa fi gaafatan akkasii deebisite beektaa. Ani kan hin agarre baala. Jechuun arge king jechuun umma rakkoon qabu moo geessunitti isin agartee akkatti fudhatte akka xiyyeetti yaada akkatti fudhatte beektaa. Maybe namaatu isaa ergee namaatu jeejeeni uummata giftara keessi jeejeeni akkatti agartee ja'anii agartee isin isaanuu argeedha maaliif waan akka nagaafataa waan jiru takka itti mul'ate na No. Maki kaleessa hin jenne. Ana ishii raachee taa'anii jechuun ture. Maal rakkoo qaba? No, MJ ni pitadda dhaggeeffadha. MJ pitadhee si kanna. Garuu maafa fitaata dhiyeessanii nama dhiyeessa. Pitadheen si kanna. Nama na darbanii rakkoon qabu suni namni silaa nama walitti wal dhaggeeffachuun gaaruma yaada nama xumura laaluu qabanii. Isin maakiin gaafa sanillee aarteetuma jettee malee harargee keessaa baasuudhaaf miti. Amma reefuun tana siigalee miccoo tana arrabsaa jiranii arrabni kun miccoo xiqqoo namaa barbaachisee hoga jennu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf aartee namni tokko hoga aartee beeki namni kun hoga aaree beeki waan hin taanes qabatuun numa jira beekadha bakka hin taane illee uma seenaan aara keessa jechuudha. Amma waanuma isiin guyyaas gaafa san akkas jettee fi harargee keessaa baasanii harargee jechuun ati amma noormaalii ati qulqullummaa san jettaa barsiifatu silaalaa jirraa misa barsiifatu si argaa jirraa barsiifatu nuti. Anammaa miti gaafa silaaluu eegalee gaafa ati diraamaa gartee galamsoo keessatti galamsoo hudii wajji gaafa daleeduun silaalaa tureeti. Noormaalii fuula namaa kana ni ilaalta ati qulqullummaa san deemuu jirta.
amma si jala amma tana hoggaree funta nagartee ati amma ibsawwan kana kaasu ammallee dhugaadha harargee kinga jechuu qabdi isiin akkasin nama laalee barreessuu jira jechuudha. Maakin hammeenya tokkoof hin jenne aartee gaafsa illee dubbattee mitiyyoon harallee barullee obboleetti teenya. Kabaja nuu qabdi nuti kabaja isiidhaaf qabnaa especially ibsaan soddaa keenya. Sigalee waa garii nuti ijoolleen teenya tun afaan illee waa darbatti soddaan keenya waa galatee ijoollee waa darbattu argillee ija gurra qabateetu akkuma duratti bira kutuudha qaba. Maaliif sittiin qabatu waan ta'eef jechuudha. Namni beektaa Oromoon waan jette hudduun dhuufne ittiin qaanfatanii jette. Hagasuma siigalee wanni dubbiin biraata jirtu takka illee hin jirtu. Waliin taphadhaadha isinii garuu nama ilaalcha fokkataa namaaf qabu dhahaa deema isin amma namni isin dhagaa waan ta'eef jechuudha. Siigalee dhoowwaa deemadha. Akkasii har'as borus maakin obboleetti seenyaa jechuu fedheeti. Galatoo. Yaa. Waan kana dhaabuu qabna nuti wanna kana dhaabuu qabna. Kan argattee adeeroo kiyya dhaabuu qabna. Namni agartee ani amma rabbii addunyaa tanarraa na fireeti dhalataa Dirreedawaa na godhe. Dirreedawaa keessa Harargee na godhe. Harargee keessa Oromoo na godhe. Oromoo keessa Itoophiyaa na godhe na uume. Keessa Afrikaa na godhe na uume. Ani hin filanne beeka ani hin filanne rabbiin naa filee biyya bareedduu sunitti Dirreedawaa fi Harargee fi Oromiyaa keessa na uume bita. So namni hin filanne waan kana nakkaa badina namni nuti agartee namni keenya mucoon nuti namni qabnu siin nuti namni ni qabna jennu akka feemasatti honka jibe malee namni milee tuqa isii qofa. Isin ammas ijoollummaan isii jirti beeka. Gidi aarte isin si deebisti. Ani deebisini hin jaan kutaa takka namaaf hun deebisini hin jaan beeta. Isin aarte ijoollummaan isii jirti beeka. Tanaas kana qabadda. Ijoollummaan isii jirti. Gidi aarte agide ijoolleen teenya wal aarsinaan isin jaa akkasitti akkasii feemas ta'ee na aarsinaan numaan aaraan numa darbanna nuti warra argine beeta. Ati zaman raanus fanis raanus walumarraa kaanis azjaa dhufee kana arrabsuun isaanii siin arrabsaara. Wal arrabsina. Kana keenya dirreedha nuti garaa keenya xaliila arjaadhaas garaa keenyaas xaliila wal arrabsina immoo warra wal hin qabnu beeka. Gararraa wal hin qabnu nuti nama abbaa fedhe caalla akka argetti ibneema. Akka arge abbaa fedhe caalla isilleen gidee bika guddaa dheetoo akkasitti ani intala Harargee jettee himatti BBC irratti soo agartan OMN irratti soo agartan dhaqaa YouTube ilaala intala Harargee hin jetti. Namni hargummaa isii kan jiru Oromummaa isii kan jiru isin Harargeedha dhiisaan please anaas hin jee dhiisaa mucooteen kun isiroo meeqa irraa araanis illee irraa jalqabeeti dura dhadhaabbanne nuti hundinuu agartee maaliif ni jaallannan hedduu jaallanna teenya jenneetti immoo dura dhaabbanna fakkaate namni gargari jaala keessa isii dura dhaabbata. Namni gargari immoo takka takka ni jiran amee gaafa kana dhaabbatu inaan faarsa jirtu ni jirti fakkaatti. Laakiin nuti ni jaallannaa fi namni takka takka namni Harargee waan jaalatuu fi akka teenya taate beeyinaa fi akkana isii dura dhaabbannaa dhiisaa waan kana guddisanaati. Intalti teenya arraas boruus teenya waan fitan fidaa teenya intalti anaan agartanii intala habootiyaati micoon ayyee gosiisillee gosummaatiyaati gosiisi takka maal fiddan wanni fiddan hin jirtan. Intala Harargeeti. Aartee isinis ijoollummaatti jira jette ani Harargeen jette sun dabarsaa mucootana kuna isin nuti. Namni biraan agartanii amma agartee amma soddaan keenyaa jiraame. Soddaan keenya inni dhabamee ture. Isiitu soddaan keenyaa deebisee feemasa godhe. Akka tiksee kabajanii agarree warri gandii baalee kabajaa isaaf qaban. Nuti isaan kabajannu waa keenya. Ammaattus agartee ammaattus waan fitaatus keenyuma adeeroo. والخبجة ولا جرى نبو مجدري مالتو جرى بيتا يا دو تكو سنيا خنون يا ترى ما وانت كاجر إلى الشانجي ريفن ترى خرجت رجال على الدنيا إلى الشجع شون قيا ما ستة مجيخي عم فروا دبي هجوا فكنيا عن وان برتو يهدي تيمتي Harargee Kingston hin jenne bara mamiyoon tun hin jenne osoo nama negatiiva yaadu nama pozitiiva sammuu pozitiiva hin qabne taate akkami jawwati dimaarra gee akka ijoollee baalagee godhatu hin fadhu micoon tokko kabajaa qabdi namni nama ni aara anis ni naara yoo namni tuqe waan uummanni koomantii kun agaru laaltee hoot taate saniifis jechuu dhabdi malee nama negatiiva fudhadhee takka ishii akka namni harargummaa keessaa baasu nama ijoollee teenya ta'ini no. Namni ni qaanyisita. Nama bilchaataa jechuun jabaatee sammuun jabaatee
خراب بوزيتيفات لالو قبل شينس جي جانب مال ركون قبري بكنترال خلي سكت جت ميون تنو ما ركون قبل دسنا جت بيكوز بكرادلت جت سر جت وان براتون قبو فيو ناد دولت سيغلا ميون واي ما انت انا خاني ديفنس والغدو والجبس الرر والجبيس ويا والبرد ابتو قبا نمد خاني جولته خساتو شمرا غزيت هذا شمرا غزيت هذا فولو كما دبل مصدق باتو حكمتك كجبات نبي خنم نخي نما حكمتك جبا نما حكم تالنت ديو نما كم تي دوتين نمني فولو دي خلاص كاب دوغا قوده ولي خين جولته ني والجبيسو كم نجان شي وجينو اك بيرسونال كدوم فت ولني حسوي سيغله امو يو جتس وان براتي مي اما غزي ابسان دفو ابسانو هوت هدف ابسانو مالي ف صدنا نجت يرونا نجو اني انا ابسوف تومال سيغله امو وان كان كانوا تي الى چمتا كان يخي ساكم ندورا نورمالي هومانيتي تنامني امنو قبدورا نمتو قبل نمومت يو سنيان نموني فدغن ديسا نمو وند ديسا ني خبجا ولي خبجا نمني والجالته وجيرا اكاسيتيا غلطوم لا زمان وان برا سلطان ما نفسر دانا جتا سنجدف توكوفا سي ابسوف كرا غوا ولا ما نفسر دانا جتا وانا لما تيسن فودير اسني صداته جتين سن كان فود غندسي harge dalat abba fi hati si harge bira dake akkamu tokkot maanguddo qabadde nama guddaa qabadde kabajaadhaan dake ganda kabajaa dake fuudhe kanu raafuuni ganda harge kana duumni gaafa atin eenyummaa kan keetiin akka qixaatatti dhiyeessanii isiinu hargeera harge kin jedhanii maaltun talatanatti dhagam akka shamaraa takkatti sigalee intalli tun shamara dhiirallee miti miidiyaa kana gubbatti waa hedduu jedhanii واحد جتاني ترى وان المنامان يجنن بر جاها هذا بتي ترى واحد دوغراني ترى سو دمنا كسينجا چوار كان اني بي كان غند رافود اي غند هرجتي كان اني لي بي كنا بيكمو بي غند كان اي دم يتين دون غند كان تات مالي فك كيتات وان كان جج جچون امو اك كيتات سلطان اك كانت هنجت ركون قب فارسيتي aadaa ganda sanii beeksiftee eenyummaa san beeksisuun Oromoo faarsuu, Oromoo beeksisuu, Oromoo guddisuu. Sigalee garuu ammoo waan kana maaf akka qixaatatti fiddanii maaf akka qixaatatti akkas gootanii intalli sun teessanii nama keessanii ganduma seeraa dhalattee maaf akka qixaatatti akkas jedhi. Naan waan tokko sitti akkana waan isiin an arsiif hin jettee fi yoo hin warra jedhu jira as jalaan sigalee tokkoffaa nama waan sammuluu argee rakkoo hedduu keessa dabree واحد بجدين حاجة نما فيديو كلها قبنا أكاس غونا فيديو وان سين تيم متنسات وراني شمرة بيجامبا كيس جت بيجا بقى كيس جت علمي شمراتو